dule siada tumale ole mule awinto sigira yo mumale kalbi chap sinarane dikulle Bona fi kashtiin eega sirna naqaa isaanii gaggeeffatan miirri isaanirraa mul'atu kan baay'ee namatti tolu ta'uu isaa daran kan nama gammachiisu eega bonaa fi kashtiin bu'aa bahii jaalalaa hamtuu fi toltuu isaan mudate hundumaa dandamanii isaan waliif haalala ta'anii jaarsaaf jaartii ta'an kan namoonni akka isaanii jaalalaan afaanii wal sobaa wal fuuna jechaa haalli mijaa'uu dhaburraa kan ka'ee fi sodaan maatii isaanii isaan daangessaa turanis eega bonaa fi kashtii wal fuudhan kan jaboonni horatanii gama maatii isaanii dhiyaachuu eegalan. Takka afaan akkana jechuun ofitti dubbatu wama lama callaa yookaan afayyamu yookaan aydanii anis akka qashtiisaniif hireetii yemmuu murteeffachuun qabu ofiin jechaa gama warra isaanii dhaquun dur qashtirraa yaada tokko fudhatuu feetee gama qashtii dhuftee odeeffatu qashtiinis akkana jechuun sirriitti gorsitu ati dura kabajaa fi jaalallatti maatii keetiif qabu hanga duraanii caalatti dabaluu fi itti dhiyaachuu danda'uudha qabu amalli kee hanga duraanii daran tolee argamuudha. Dhiirota hunda ija wal qixaatiin laaluu kabajuun jechoota nama jaalattuun jedhu dhiira biraatiin jechuu dhabuu yoo namni tokko jaalala si barbaadee si gaafate jechoota babbareedaa fayyadamuun akka kaalimaa qabdu itti himuu nuti yeroo baay'ee dhiira baay'ee waliin haasofnu yoo kana dhabne kana hin dhabnu jechaa of sossobnu kun ammoo tasuma waan ta'uu hin qabneedha dhiira akka kaalimatti onni irraa jaalanne waliin tooftaa barbaachisaa ta'an hundumaa fayyadamuun itti dhiyaatuun barbaachisaadha dhiira biraa yoo inni jaalaaf nu dubbisu akka qaadhimannee qabne tursinee itti himuun akka obboleessaa yookaan nama saahibaa tokkotti itti haasa'uudha qabna qaadhimaan qaba jennee tasa mufachiisuun nurraa hin eegamu eega sammuun kee namni ati jaalattu kun nama bultii teetiif ta'uu sirriitti mirkaneeffate amaan sodaa takkaan ala maatii keetiif himuun barbaachisaadha kana caalaa wanni godhamuu qabu suuraa yommuu kaatu gama feesbuukaa akka hin geessine tokkichuma jaalattuuf erguun jaalalli keef ka isaa daran akka cimu taasisuun barbaachisaadha suuraaleen ati isaaf erguu qabu suuraa qaanii ta'uu hin qaban wantoonni isaa waliin chat gootus jechoota qaaniin guutame ta'uu hin qabu jaalala keessan irratti miidhaa fida yeroo baay'ee bilbilaan dubbisuunii fi chat godhuunis akkasuma jaalala keessan hir'isuuf karooran torbaanitti guyyaa muraasa itti haasa'uu fi akkasuma chat godhuun barbaachisaadha wanni takka yoo jiraate tan tasuma godhuu hin qabu qaadhimaan kiyya kun nama biratti ni haasa'a moo hin haasa'u jettee nama biraa itti ergitee ilaaluunis farra jaalateessanii akka ta'e beekuu qabdu gama hundaan ati feesbuuka yookaan waatsaap duraan fayyadamtuun isa dubbisaa akka shamara dhibbaatamaa taatee isaaf argamuun daranuu jaalala keessan dabalaa deema waliif amanamummaa qabaannan osoo waan fedhillee ta'ee shakkuu hin qabdu shakkuun jaalala keessan irratti miidhaa fida kanaaf sammuun kee sirriitti inni qaalimaa kee ta'uu mirkaneeffannaan qoma daadhuu maatii keetiif himi jettee baay'ee gorsitee ishiinis osoo maatii ishiitiif hin dur wantoota tokko tan hin sirreessu jiru san sirreessitiin garcabxeen haayaatu malee itti hima jechaa baay'ee galatoonfataa gama mana isaanii kun. Bal'ifadhuu taa'ii onni deraalimi jaallatni kiyyaa kiyyaa fiitee tana waajame. Bal'ifadhuu taa'ii onni deraalimi jaallatni kiyyaa fiitee tana waajame. Leellu akkuma gama mana isaanii dhuftee gama kutaa hirriiba ishee ol seenteen baay'ee gadditee jirti waan ta'eef ciiftee gocha ishirratti raawwatame kana yaada nuuf dura qabuu eegalte. Tanaaf na beellamee boonan way boona dhiifam an akkana sin seenee dhiifam ofiin jechaa yaadan sokkitee siree ishee irra ciisaa ammas akkana jedha. Edaanuu akka tottolfatee deemu ana na xabbasuufi sirratti bari ofiin jedhe ansii miti kasirraatu takkaan allaallan akkamitti yaadatiin immoo Ameerikaa deemuuf deema leellu na jala maraa jeeti boonanis tanaaf na dubbisee way ana leellu nan beeytu ati silaa na beeyte akkanatti nan sihattu ture yoomin takkaa dhiiraaf dagamee beekan boonan kunuu mukaan na tuqateen se'a ofiin jechaa laga meeqa buutee gaara meeqa qoraa yaadan garmalee sokkitee jidduun boonaan fuudhuu san hoggaayani ammas daranuu akka makiinaa horofa seentee keessaa ba'uuf tattaaftutti imimmaan buusaa akka shummoo ibiddarraa hooytutti boyu. Way an jechaa harkaan boraatii ishii dura teessu takka fuutee godaandoon kan ishee aarsee gugaa jiru kun akkamitti ibsaan na laallatee osoo hin tahin akkamitti boonan na dhiisee fuudhe jettee
Leelloo jaalattee waan hin beekneef jaalalti boonarraa tasa ishee qabde tun akka bilbila ibiddatti ishee waxalaa jirti. Jaboo harkaan siree ishee tana silaa dandeessee jaalala tana faa qabdi. Kanuma ilkaaniin nyaatu akkam ta'aa jirti seete osoo iyyaan garte. Maal ufiin jetti jidduun akka waan namni ishee jajjabeessee oksijeenii takkate. Kabajji hin dhuftu bal'amanaa qabdu hiraariin dhama'ee osumaan si yaadu ifiin kabaji'us garaa koon dandayu lubbuun toora kattee ana kamaa ta'u garaan koo hammaate muradheetiin jira har'a boodaan geegeelamuu dhapheessirraa. Ibsaan leelloo akkasitti aartee deemuun sun baay'ee sirrifachiifti. Akka leelloo yaamee dhiifama hin gaafan leelloo akka malee aartee jirti. Xiqqoo akkuma dhaabbateen boonaa waliin waa'ee leelloo mari'atanii leelloo afeeruun sun baay'ee itti dhagahame hedduu itti saalfate. Akkamiin akka leelloo qunnamuu yaadee dhiifama gaafachuu fedheet boonaa bira ol seenee nam bara leelloo irraa fudhatee leelloo akkana jechuudhaan katabe. Leelloo akkam nagaa keetii ani ibsaadha boonarraa hin bilbila kan kee fudhadhu. Leelloo osoon beekin osoo hojii kiyya hin qoorin tasa guyyuma tokkoon siif booji'amu. Kun ammoo gabuu jaalallee xiyyaati malee ati humaa hin balleesse. Ani yeroo baay'ee shamarraniin walitti hin dhiyaadhe takkaa jaalalaaf ga'ee miti hiriyummaa fi saahibummaadha. Sababni nan akkan hin jaalanne na daangeessu tokko jira. Hanqaarimaa qabaachuun ture. Tan yoomillee tan gargar hin baane. Tan waada jaalalaa walii hin qabne. Tan hawwii guddaadhaan guyyaa gaa'ela keenyaa eeggachaa ture. Osoon akkas jiru biiftuu xiyya akkuma gabbaateen dhabe. Duraanis kan ishii wal nu jaalachiise rabbi ammas kan ishiin irraa fudhate rabbi obsuun dirqama nattaanan obseen har'a ga'e ishii booda hin jaaladhu jeen amma mata lama jira takkaa jaalalaaf yeroo qabaadhee hin beeku makiinaa ati furteen wajjiin dhufte sun makiinaa abbaan ishii anaa fi ishii bite ture dhiifama waa'ee ishii bal'inaan sitti odeessu kiyya badiin kiyya guddaa tahuu sitti himuu fedheen malee akka biratti hin laalin abbaa ishii beekuun ol abbaa kaampaanii akkana jamtu qabuudha. Jaalalti anaa fi ishii gidduu ture kan namni hundi beeku ta'uu daran abbaan ishii akka nuti wal hin gan wa'ata nu galche hanga yuunivarsiitii eebbifamnu akka gaa'ila hin godhan waan nuuf dhaamaniif guyyaa san hawwii guddaadhaan eeggachaa ture. Ishiin amantiin kiristaana taatus an amantiin koo muslim hanga guyyaa gaa'ila keenya gahuu jennee takkaa badiin nu gidduutti hin uumamne. Baay'ee wal jaalan takkaa hanga arrabaa fi ilkaan walitti bu'anillee walitti buunee hin beekne. Yuunivarsiitii seennee osoo barachaa jiru akka carraa guyyaanis sanbata gama mana isaanii geesseen anis gama mana keenyaa kute. Ganama natti bilbilanii akka hospitaala jiran naaf himan. Osoo hospitaala hin gahin lubbuun ishee baate. Konkolaataa abbaa ishee fuutee osoo deemtu balaa tiraafikaatiin boqotte. Osoo seenaa suukanneessaa kanaa kana qabuutiin akka tasaa hiriyaan kiyya boonan waa'ee keetii natti odeesse. Anis eega hiriyaan kiyya na biraa fuudhe kan xiqqoo keessa kiyya shamara waan na feesseef ana akka jaalalti sirraa na qabdu itti himnaan anaatu siif gaafata naan jedhe. Isallee waan silaa inni godhuu hin qabnetti ni erge leellu. Dhiifama akka nuuf gootu fedheen tila kana sitti odeesse an obboleessa feeti atis obboleettiiti bilees tasa gocha nu gidduutti uumame kanaaf akka anaa fi boonatti illee hin aarre dhiifama onni irraan si gaafadha halkan gaariin siif hawwu nagaatti bule. Waliin tollaanu hambeetu nu lamaani dhugeedee bumboosi adanaani qalbiin too dararamtee sidhamnaani. Waliin tollaanu hambeetu nu lamaani dhugeedee bumboosi adanaani qalbiin too dararamtee sidhamnaani. Leellumaa garmalee yaadan sokkitee darsa mana ishee keessaa kana takka ol hartee takka gadaartee jette hirriin qabee ishumaa shilim jette miseejiin takka qiliw jettee itti jinaan lafaa kaatee miseejii sanbannaan akka miseejiin ibsaa biraa taate agartee dubbiftee hoggaa abbaan ishii abbaa kaampaanii akkana jedhamtuutu jechaa dubbifte beeyti. Abbaan leelloo osoo qabeenya horatee kophaa hin bahin osoo harmee ishii dhiisee tabiraa finfinneetti galee hin fuudhin dur kaampaanii isaa kana keessa hojjechaa ture. Abbaan kaampaanii sanii abbaa leelloo baay'ee jaalate yeroo dheeraaf achi hojjechaa ture. Abbuma kaampaanii saniif abbaa leellootiif maallaqa kanneen hojii takkaan eegale. Rabbi waliin sababa abbaan leelloo abbaa qabeenyaa itti ta'eef kan karaa bane abbaa kaampaanii sanii ture. Leelloos haa ijoollummattu malee abbaa kaampaanii sanii sirriitti beeyte. Yeroo abbaa ishiitii waliin mana leelloo fa'aa dhufaa tura. Leelloos abbaa kaampaanii sanii beeynan akkana jedha. Ajaa'iba akkam! Amma dhugumatti intala isaa jaalatu ture.
jecha ofii naasu mee abbaa kiyyeen gaafadha akka intaltee akkana jaamtu isa abbaa kaampaanii sun jalaa duutee jirti jetteet abbaa isheetit bilbiltee abbaan isheetis biiftuu jaamti amma amata lamaa fi wayi sadii hagee seenseef je'e maaliif gaafata jennaan lakkii arra namni osuma haasa'uun dhaga'e akka ati isa beektu waan beekuuf si gaafate jetteeni nagaatti waliin jaaniif leellos wayii dhugaa nama marar maal qabu osoon tasgabbiin itti haasee akka nama isa jibbee tokkotti akka facaasaa biraa ufiin jechaatti leelloo bilbila ibsarratti bilbiltee jalaa kaafna anuu dhiifama naaf godha isin fachiiseemi jetteeni lakki abshir ibsaan jennaani boonallee dhiifama naaf jiin hayyee jetteeni okee ibsaan jennaani ati amma yoom deemuuf deemte jetteeni wajji haasa'uu feete gaafi eegallaaniif boru malee iftaan galgalan bara jennaanin hayyee rabbi nagaan si haa geessu amna gaariin siif hawwa hayyee jetteeni hayyee ibsaan jeeni gargar bahan. Dhugeedee humbahuusi yaadanaani qalbiin too dararamtee fidamnaani. Aku mesin kopi dan nyebar ke daerah baik nanti daerah beranjuran daerah sudah menentukan yo jalan daerah itu nanti jalan rumah. Kan utang kopi stota kopi jalur tapi jalan luas tapi kan asal sama barisan bagi buah tapi bersisa wahid bersisa واحد سلا بري باين واتلا كان باين مو نمس بجنن سيسو هل جاء اشتي في بونا وان باين نما برسيسا قسم موتيو اوصل جاء الوالدات اوصان اكا نمني ولات ولات ولندوس abdi murana tokkon alatti abdi namatti hora kana abdi muratille akka deebi'ee abdi horatu taasise abdiidhaan jaalallee ofii tan yeroo ijoollummaa jaalatan yookaan immoo jaalallee ofii kan yeroo ijoollummaa jaalatan akka nama akka eeggatan nama taasisa baay'ee galatooma tariimootiyyuu qophii birallee akkatti akka haala kanaan bareedaa akkanaatiin akka nuuf dhuftan abdii irraa qabna ammas immooti qophiin keessan illee akka yoom akkatti hin beeknu akkuma qaqashtii fi boonaa fittiniin akka qophii biraatiin nu deebitan abdii irraa qabna hedduu galatooma haaloo kana itti fufaaddaan hin kutina anis yoo haalli naaf mijaa'e mudannoo jaalala irratti mudannoo guddaa qaba karaa barreeffamaatiin ta'uu yoo danda'e yoo haalli hojii na dhowwuu baate isiniif oodaa isiniin jedhaa galatooma horaa bulaa qophiin keessan barsiisaa fi bashannansiisaadha nuuf jiraadha isiniin jedha. Beeksisaan balii jaalala akkam nagaa jirtu nagaadha kan baay'ee tokko nama gammachiisa ka'a qophii keessan hedduu tokko nama barsiisas barnoota nama dabarsas nama go'aasa nama bashannansiisa baay'ee tokko bareedaadha akkanuma itti fufaa kaakaaliiwwanii ijoollee Oromoodha barii tokko dasnamadha nama gammachiistanii barumsa nama dabarsitanii isiniin jechaa jajjabaadha nuti si faana jirraa si hordofaatanii jirraa tunuu fufaa jiraadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii akkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan nuti isiniif qabnu isin bira haa ga'u isiniin jenna akkasii tulluu qaarii qilleensarra balali'ee isin bira haa ga'u
isin haa qaqqabu isiniin jennaa kabajamoo fi jaalatamoo qopheessitoota dambalii jaalala. Akka saayyee isin haraarree yookaan isin yaadnee turre maaliif nurraa turtanii nurraa hin turinaa jidduu nurraan dhaabinaa isiniin jecha. Akkasii yaalli isinitti qopheessitanii wantoota nama hawwatuu fi wantoota daran baay'ee tokko barnoota guddaa fi akkasuma wantoota adda addaa irraa barannuu fi wallaahi akkasuma jaalalti jechuudha. Akka kiyyatti yoo yaade jaalalti dhugaadhaa fakkeenyaa fi jechoota namaatitti hin jijjiiramtu akkasuma qabeenyatti illee akka hin jijjiiramnee fi wantoota adda addaatii fi akkasuma namni turus wal argachuu ni danda'a yoo jaalalli haqaa jiraatte jechuudha. Yoo hireen rabbi keessa jiraatte jechuullee irraa barannee jirra. Akkasumas wantoonni isinitti fayyadamtanii fi sirboonni isinitti fayyadamtan wantoota namatti toluu fi akkasuma wanta garaa nama nyaatuu fi wantoota nama mararu jechuudha. Yookiin akkasii haaluma kanaan itti nuuf nurraa hin turinaa isiniin jennaa. Ashama harka fuunii kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota qophii dambalii jaalala. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti qilleensa irraan dambalee hin bira haa qaqqabu jecha bakkuma jirtanitti nageenyi fi raaxmanni rabbiif akkasumatti illee bira haa jiraatu isiniin jecha qophiin keessan akka nutti tolee jira haalaan nama hawwata haaluma kanaatti bufaa baarakumullahu fiikum. Hai akkam jirtu qopheessitoota qophii dambalii jaalala akkasumas taatota isaanii akkasumas dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalala akkam jirtan nageenya koo kan inni irraa burqee bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha qophiin dambalii jaalalaa keessan hedduu kan nama bashannansiisu hedduu kan nama bohaarsudha. Haaluma kanaan itti fufaadhaa isinin jenna keessattuu jaalalli boonaa fi jaalalli qashtiidhaa hedduu nama hawwata. Warra jaalalli hin beekneef jaalala barsiisa. Warra jaalatanii qabaniif immoo sun jaalala walitti mi'eessa jedheetii yaada. Warra hin qabneef immoo warra ganaa jaalalli godhachuu barbaaduuf immoo jaalala qashtii fi jaalala akka boonaa san akka horatanii abdiin qaba. Kuni dhaamsa kooti. Guyyaachaan immoo kana caalaa yaada bal'aa isin kaasuu hin danda'an isinin ja'a galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota dambalii jaalala harka fuune ashama yoyyaa jenne obboleessa keenya qopheessa dambalii jaalala waa hedduu namatti tola hedduu takka wanta sana jedhee haaluma kanaan itti fufii siin jaallannaa hedduu tokko namatti tola. Mudannoon isaanii hedduu namatti tola. Ana imimmaan na wachisee jira. Hedduu kutaa tokkoffarraa ka'eetiin hordofaa ture. Haaluma kana itti nuufuu fi siin jedha jaalala dhugaa jechuun akka kana gara dhiiratillee saayiba dhugaa jechuun akka ibsaa fi boonaa sanitti wal jaallatan akka jaalallee isaatii fi boonaa sanitti wal jaallatan jaalala dhugaa jechuun akkasiiti. Fageennillee jaalala hin hammeessu jechuudha. Dhugaa wal jaalallan jaalalli jiraannaan hedduu namatti tola. Ana imimmaan na wajjise wallaahi hedduu siin jaalladha. Ilmaan Oromoo kuliin keessanuu iyyuu obboleessa keenya jabaadhu waan barbaaddellee si gargaaraa waaw jennee haaluma kanaan itti fufu. Shamaan harka fuunee ijoollee Oromoo saba koo dhiiga koo lammii koo bakka jirtanitti nageenya keessan yaa baay'atu. Yaadni keessan